Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya qaalee jaallatamoo nageenyi kiyya kan jaalalaa fi kabajaa iddoo jirtan maratti sinaagoon afeerraa kiyya hayyeegaa ka'ima beekamutti lammiileen keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti humna ol bidirfamaa jiraachuun isaanii ni beekama. Nama lammiilee keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa iddoo garaagaraatti gidirfamaa jirudha. Wanni kuni ammallee nu dhiifne jechaadha. Ammallee ijoolleen keenya furmaatan arganne iyyanis amma akkaataan itti sooshaal miidiyaa irratti deemamaa jiru waan nama gammachiisu jechaadha. Ijoolleen keenya warreen sooshaal miidiyaa irratti hojjetan hundi akka jirtanitti obboleeyyan keessanii sagalee ta'aa jirtanii jechuudha. Kanaafuu waan hedduu nama gaddisiisu waan hedduu nama salphachiisu salphinni kanaa waliin jiru jechaadha. Daa'ima akkuma sooshaal miidiyaa irratti gartanitti daa'ima xiqqaa waggaa 2 fi 3 caalleetu miilli isaa dhiitee dhibeen addaatiin badu jira jechaadha. Dhiibbaan irra ga'u jira. Akkasumatti illee ijoolleen tuni kan nuti nyaata maratannee nyaannu kan nuti maratannee dhugnee maratannee uffannu jechaadha. Akkuma agartan kanatti feestaala meekaa akkanaatiin uffatanii simitarra bulaa jiranii jechaadha. Simitarratti halkanii guyyaa jechaadha. Akkasumattuu namni nuti nuuf hin jiru jechaadha. Nuti dhugaa dubbachuudhaaf lammiileen Oromoo wal qofa qabna malee nam tokko hin qabnu dhugaatu yookaan mootummaan dhugaadhaan biyyi Itoophiyaa jedhamtu tun mootummaa kan qabattu kan ta'u taate jechaadha. Akka jiranitti jechuudha lammiilee keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti du'aa jiran, miidhamaa jiran, dhukkubsataa jiran, beelawaa jiran ammatti akka furmaanni mala malaan isiniin jechuu barbaada. Obboleessi kiyya saayiboon cinatti argame jechaadha. Yaada dabalataatiif gama isaattiin isin dabarsa. Hanganumaan qaba. Galatoomii obboleessa kiyya. Kanaaf warroonni nu dhaggeeffatan kan kaabaa, kan kibbaa, kan dhiyaa, kan lixaa, warroonni ala jirtanii fi warroonni keessa jirtanii kan baadiyyaa fi magaalaa kulliinuu jecha amma obboleessi kiyya jedhu kana hin dhageessa. Qaama mootummaatiinis taanaan, qaama uummataatiinis taanaan, qaama seeraatiinis taanaan obboleeyyan keenya kan rakkoo jiran, rakkoo keessa jiran, miidhama irra jiran kanneen akka hatantamaan gannuu dhiiftanii ilaalcha addaa yoo qabaatu taate malee mootummaan kun ilaalcha addaa yoo kan qabaatu taate malee ilaalchi ummata jaalatu, ummata sabaa fi sablammii ummata ofii of jalatti hammate akka lukkuun yookaan handaaqoon ilmaalleen ofii of jalatti hammattu sanitti akka of jalatti nu hammate obboleeyyan keenya kana saba keenya kana kan miidhamaa jiran, mana hidhaa jiran, cinqarra jiran, cinqaa keessaa akka nu baasu yoo kan ta'u taate akka hatantamaan kan nu lakkiftu sini gara obboleessa kiyya kan duraatti isin deebisa. Akkasitti kabajamtoota hordoftoota keenyaa dubbiin baay'atee har'atti hin fe'an jechaadha. Namoonni akkaataan itti isin sagalee ilmaan keenya lammiilee keenya Saudi Arabiyaa keessa jirtaniif guyyoota muraasaan duratti hanga amma sagalee ta'uu jirtaniif hedduu waan abdii namatti horu warreen baadiyyaa kaabaa kibbaa alaaf keessaa abbootiin amantaatii fi hundi keessanuu warreen quufta akka dhaabbachuudhaan gama dandeessanii lammiilee keenyaa sagalee ta'uu jirtan hundinuu galanni keessan guddaadha jechuun barbaadetti mootummaan Saudi Arabiyaa haa galatamu irra deebi'uudhaan mootummaan Saudi Arabiyaa haa galatamu kan ijoollee sanii ichittuun fixin haa galatamuun qabee hanga ammaatti ijoollee san rakkatanillee if keessa tursiisee beelaanii dheebotanii rakkatanii hanga amma mootummaa Saudi Arabiyaa bira jiraachuu jiran mootummaa biyya namaan komannu jedhan mootummaa kana rakkoon ijoollee keenya asirraa jala uumame mootummaan biyya namaa haa galatamu ammallee warreen sagalee ilmaan keenyaa lammiilee keenyaa ta'uu jirtan hedduu galatoomaa waan abdii namatti horu bifa kanaan taanaanii furmaanni ni dhufa jeetii yaadechaadha haala kanaan nuti itti fufnaan jechaadha. Kanaafuu namoonni dabalataan na cinatti argamanis ni jiranii artistiitu na bira jiran namni kun artistiidha. Nama walloo singilii lama ol yoo xiqqaate qabu jechaadha. Artistii Hacaaluu Tokkummaa ja'a singilii walloo isaarra jechuudha. Namni kuni nama beekamtii fi dandeettii walaloo addaa qabu akkasumatti illee utuu chaanaalallee ni qabee jechaadha. Kanaafuu gama isaattiin isin dabarsaati waan inni jiru akka itti aanutti ilaalla.
Egaa kam nagaa jirtu Oromoonni kan ba'aa kan dhiyaa kan kaabaa hundumti bika jirtanii kan biyya keessaas kan biyya alaas hundumti keessanuu nagaa isinii jira akkuma obboleessi kiyya ibsuuf yaaletti maqaan kiyya Hacaaluu Tokkummaati. Egaa ta'uu uummata keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaatti dararamaa jiraniif sagalee taana jenneeti isinis akka sagalee taatanii fi wajjinaa dhaabbattanii fi waan yaadaan waan dandeettan jechuu idduma jirtan hundumaafuu akka sagalee taatanii fi egaa akkas jennaan sagalee taanaa fi sagalee ta'aa fi uummata Oromoo keenyaa achitti dararamaa jiru obboleeyyan keenya hawwata keenya daa'imman irraa kaasee hanga jaarsaatti hanga nama jajjabaatti hidhatti dararamaa kan jiranii jechuudha. Egaa uummanni Oromoo uummanni keenya kaleessa sarras ta'ee kan dararamaa jiru itti jireenya mijeeffatuuf biyya ormaa dhaqe malee itti toltee fi miti boonaa fi shirri biyya ormaa hin dhandhee kaleessumaayyuu gariin as keessatti hidhaa jibbaniit hidhaa saniifuu alla ba'anii jechuudha. Jireenya as keessatti hiyyummaan isaa miitee gabrummaan isaa miitee waamee kan dararamaniiti biyya ormaa deemanii achitti biyya ormaa biyya itti baqatan sanittuuyyuu dararamanii jechuudha. Jecha maraatu shaangoo keessaa tokko don't learning history from learning jedha. Jechi kun garamitti gata seenaa hin baratin ija irraa baradhu malee irraa fayyadame malee obboleeyyan keenya kaleessa warra Yamanitti abiddaan gubatan isaa yoo fudhatan kaleessa nama 570 akkasitti abiddaan gubate saniifuu bu'aa tokko hin buusne jechuun nuti hin callifne warra achirraa hafanillee gargaarsa tokko hin goonee fi warra gargaarsa godhaniifis gargaarsi isaanii karatti nyaatame akkasitti warri harkaa miilli gubate dararamanii akkasitti hafanii jechuudha. Kaniin jecha sana ni fayyadamee fi ammas warroota maniidhaatti dararamaa jira yoo sagalee hin taaneef waan dandeenyuun bakka jiru hundaa yoo nuti gargaarsa hin gooneef lammii fi yoo waliif jiraatu yoomii fi kanaafin akkas jedhee kaleessas jireenya mijeeffataniiti miti kan biyya ormaa ba'anii jireenya mijeeffatuufi malee kanaafi bakka jirtan hundatti sagalee akka taanuu fi sagalee haa taanuu fi bakka jirtan hundaayyuu wal jajjabeessa sagalee ta'aa fi warri sagalee ta'uufi jirtan hundumti keessaniyyuu galatoomaa isiniin jedha. Ayyaas maratti goolabaa gara obboleessa kiyyaatti isin dabarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waan dubbatan obboleessa keenya ofitee jira akka sagalee taanuu fi kaabaa kibbaa ilmaan Oromoo hundi akka jiranitti namni hanga jiru olii bu'a. Hanga jiru olii jiru jechuun nuti hangi xiqqoo ta'uu yaa qabnu gaafa rakkoon tagaltee ni iyyina. Asunis furmaata garuu ni iyyina achi booda mootu hordofnee rakkoon sun eessa ga'ee furmaan dhufee maal fakkaataa jennee furuu deemnee yaalu jechuudha. Kanaafuu har'a namni an Oromoodha jettu. Namni an ilma namaati namaa fi yaadattu waan kanatti akka gadi baasee dubbattu nutis gam mootummaa ta'es mootummaa qabnanii afaan kun akka dubbannu taasisa. Haala miti keessa jiru immoo mootummaa qabna nama jechisiisu. Kanaaf ani mootummaa dhabii kanaan bulchaawwatte gadi ba'iitii lammii keenya kan mana hidhaatti dararamaa jiru dhukkubaan beelaan gama uffataa siinqii keessa jiru siinqii kana irraa fuudhee furmaata laadhuu fi gama kiyyaan. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa akkasii biyyattiin takka gaggeessaa dhabuun abaarsa garuu gaggeessaa hin taane qabaachuun immoo abaarsa caala. Kanaaf nuti immoo kana muudannee jechuun gaggeessaa hin qabnu biyyi gaggeessaa qabdu akkanatti hin dararamtu jechuudha. Kanaaf mootummaan taane muudannee